Kakadule Koramule Satboya Guyarako Dadabi Lafee gogaatuun nagaljite jiraachisuuf dandeettii qabda naafa dhalootaa diriirsite utaalchisuuf abboonsaa sirka waggaa kudha lama guutummaa ishee namni kan baaqate kan baay'een maqaa jeeqoo kenneef seenaa haaraadhaan si yaadate fayyinaa fuula kee duran jira isa moofa'ee maqaa koo si jijjiira rakkoon koo hiikansaa si bira wawwaannaan koo fuula kee naafa ga'u hin calliisiin irreen kee naafa ga'u asin beekaa waan hundaa kan danda'u fayyinaa fannoo kee jaalan jira. kabajamtoota daawwattoota sagantaa Hope Channel Itoophiyaa sagantaan keenya kun sagantaa jiruuf jireenyaati torbaniin nu haala jireenya kiristaanotaa bu'aa bahii isaan keessa dabarsaniin isiniif qabannee dhiyaannudha jechaadha. Torban yeroon keenya waan nu daangesseef addaan kunnee seenaa obboloota keenya obbo Sooressaaf akkasuma addee Ababaayee otoon xumuriin gargar baanee turre. Guyyaan inni har'aa kun garuu guyyaa isaan dinqiidhaan waaqayyo wal'aansoo isaan keessa turan isaan dabarse waliin ilaalu ta'a jechaadhaani. Torban darbee kutaa baqaqsuu yaaluu keessatti seenuudhaani daa'ima akka isaan godhatan waliin arginee turre jechaadhaani. Garuu kutaa baqaqsuu yaaluu kana keessatti erga seenanii booddee wal'aansoo isaan dabarsan sana booddee mudannoo isaan keessa turan kan waliin ilaalu ta'a jechaadhaani. Rakkina baay'eetu isaan mudateera daawwattoota keenya. Isa keessatti garuu waaqayyo akkamitti isaan gargaare mee har'a waliin ilaalla turtii keessan waliin godhadhaa waaqayyo sina eebbisuun. Yeroo sanatti ji'anii kananii yeroon garaatti baadhu seene hospitaala seene sanarratti ji'a torbadha yeroon hospitaala seenu sana jechuudha. Sanaa booda torbee 38 isaan ji'a 9 torbee tokkotu maal akkasumatti fakkaata. Ani kan indoo immoo amaleeffannaan torbee 42tti kan sinee sunna qabu jechuudha. Isaan garuu maal godhanii kanaa booda bakka seeneerra hin gaa waan ta'eef maal da'uu qabdaa hamma kana turuun qabdudha yaadni isaanii. Maaliif yoo turaa deeme dhibba daa'imarraan ga'uu qaba ta'uu danda'a sukkaarri waan ta'eef isaan murtoon isaanii da'uu qabdaadhaan guyyaa sanaan amma sanatti na eeganiiru jechuudha. Amma kutaa da'umsaatti na geessanii gaafa ji'a 9 torbee 2 yookiin torbee 38tti fakkaata. Yeroo sana na geessanii marfee dursa kan arraba jala kaatan jira isaan hanga sa'a 12tti ture dilbata galgala seenee sanaan booda achitti wanciisuu miixuun dhufu bakka caljanii wacinii na wayitu jira malee miixuun hin jiru. Marfee miixuun haalaatanii ganamas dafnoo isaa ganama jechuudha. Gaafa na haalaatanii hooma hin jiru na eegan dookteroonni baay'ee aaraniiru waa'ee miixuun dhufuu diduu irratti gaddaniiru baay'ee sodaataniiru jechuudha. Dookteroonni baay'ee sodaataniiru waa'ee koo jechuudha. Maaliif meebi mucaa kana maali akka ta'u yookiin anaaf ta'u maaliif akka isaan sodaatan hin beeku. Baay'ee gunguma walitti naanna'anii gaafa na bira dhufan jechuudha. Isaa walitti naanna'anii gunguma sun immoo yaaddoo keessa na gashanaan. Garuu waaqayyo jabina kootiin jedha. Amman hospitaala amman ciise jalqaban ciise sana keessattis utuu hundeen ciise durattis waaqayyoon galateeffadhan seexanni akka waaqayyotti gungumu ta'a kan isheen qopheessite waan ta'eef ani waaqayyoon galateeffadhe. Lolli kun akka irratti ga'u dursee argeera. Wanti kun wal'aansi kun akka irratti ga'u dursee argeera. Maaliif akkuma silasiin jedhee abjuu kun ofirratti argaan ture. Lola kana jechuudha. Lolli kun akka irratti uumamu nan beeka garuu sooressaa naa kadhachiisi. Naa kadhadhu jechaan hin ture naa kadhatamaa tureera. Garuu kanuma keessa chaalenjii kana keessa darbuun fedha waaqaatii ta'eetu malee naafis kadhatamaa tureera. Sanarraan kan ka'e bakka dookteroonni hundumaa gaafa na bira ga'an walitti naanna'anii gugungumuu naasuu maal jedhu ani waaqayyo abdiin kun jiraadhes du'es kan isaati. Garuu an abdiin qaban duudha.
waaqayyo jira anaaf kan jiru amantii kanaan qabadhee deemee nan kadhadha waaqayyooni. Sana booda kutaa da'umsaa gaafa nageessan sanatti yeroo adeemsi sun eegaletti mucaan jara dhufuu dide. Amma ji'a sagal guutee yoo daa'imtummaa. Ji'a sagal guutee. Kan miixuus kenname yaalii adda addaa taasifame ammayyuu dhufaa jiru jechaadha. Dhufaa jiru mucaan hin dide. Miixuun dhufuu dide sana booda bakka naannoo sa'a 3 booda ammas maal godhan seeti ofuma isaanii immoo bishaan gubbee ofuma isaanii gursanii mucaan dhalatu jedhanii yaalii akkasii fa'aa godhan dookteroonni baay'een hojii dhamaniiru dookteroonni jechuudha. Na deessisuudhaaf ati mucaa guddaa deessite kanaan dura miixuudhaan mucaa kana immoo da'uu qabda miixuudhaan ati opereeshinii ta'uu hin qabdu dookteroonni jechuudha naannaanii isheen opereeshinii ta'uu hin qabdu miixuudhaan da'uu qabdi. Rakkoon tokko an torbee 42tti kan da'u. Kana gidduutti marfee miixuun illee dhufuu dide. Guyyaa sana hidhate ta'e waan hin beeku hin qabu waan amma iddoo kanatti jechuudha. Kutaa opereeshinii naannoo sa'a 3 nagashanii yeroo isaan kutaa bakka opereeshinii sarjarii ta'uu qabdi naan jedhan abdii kutadhe yeroo sanatti abdii kutadhe dhugaa dubbachuu jechuudha. Abdii kutannaa maaltu dhufe ani sarjarii ta'uu hin jaalladhu. Hin barbaadu. Amma filannoo dhabanii naan. Filannoo hin dhaban. Filannootiin ana deessisan gaafa dhaban filannoo kana fudhatanii jechuudha. Yeroo sanatti jechuudha. Kutaa da'umsaa ganas deessisan jechuudha yeroo sanatti. Ani dhugumatti taanaani an namoota sarjarii ta'uu filatanii kan beekan an filannoo kosmiiti. Sababni isaa waaqayyo akka nuti miixanne deenya mitiire. Sarreera. Waaqayyo kan fide jechuudha. Garuu haa ta'u sarjariin ta'a jedhee namni miixateetu da'uu dhaqee sarjarii ta'u sirri miidhammayyuu dhugaa dubbachuu jechuudha. Yoo keezii akkasii rakkoo cimaa qabaate malee sarjarii ta'uun nama sirrii dhadheen fudhadhaan. Ani dirqamatu na taasise malee ta'uu fedhee miti. Sarjarii kan na taasise dirqama. Lubbuun kos lubbuun mucaa kos safuu waan qabuufidha. Tarkaanfii sana dooktaroonni kan fudhatan jechuudha. Mee obbo Sooressaa kutaa sarjarii sana booddee maaltu ture? Wanti ta'etu jira moo maaltu ta'e akkamii haalli da'umsa daa'ima kanaa maal fakkaata? Egaa sanaa booda hakiimonni akkuma isheen sila kaaste murtoo dhumaa fudhachuutu isaanirra ture jechuudha. Murtoo dhumaa fudhachuutu isaanirra gaafa ture gaafa jennu egaa eeganii dilbata naannoo 12tti galtee halkan guutuu miixuu jedhama malee kan dhiphachaa turte gaafa wiixataa guyyaa guutuu isaa dhiphataa oolte naannoo sa'a 12 booda egaa murtoo maal goonaa kan jedhutti deemuu jalqaban jechuudha. Egaa meeshaa bitii kana booda ta'uu jechuu jalqaban. Amma daa'imnillee rukuttaan onnee akka hidhachuu jalqabe jedhu ammasaa yeroo isaa. Rukuttaan onnee hidhachuu jalqabe jedhu takka ture immoo rukuttaan onnee mun dabalamuu deebi'e. Murteessuullee dadhabaniiru. Haala hundumaaf bitamee haa ta'u jedhanii meeshaan sarjariif ta'u bitamee haa ta'u jedhan malee murteessuu hin dandeenye dookteroonni mataan isaanii. Maaliifi isheen amma mucaa keenya lammaffaa yeroo deessu kiiloo 4.3 miixuun deesse. Kiiloo 4.3 miixuun deesse akkamitti daa'ima kana miixuun hin deessu kan jedhu kaasu isaan miixuun deebi'uu dhabu qabdi kan jedhu kaasanii egaa ta'uu dade jechuudha. Naa booda isa dhumaa gara opereeshinii adeemtu yeroo isaan jedhan meeshaa namchiisanii galchan ani keessi koo kan duraarraa immoo sodaan na jalaa bade. Maaliifi bakka sarjariin waan muraasa daqiiqaa muraasa booda mucaan dhalataa nagaan baati kan jedhu amane keessi koo gammachuu jira. Amma isheen baay'een sodaatti sarjarii opereeshinii ta'uun sodaatti waan kanaan dura odeeffamu tokkorraa sodaa qabdi. Angaruu kanaa booda ngaa agaltu yeroo isaan jedhan immoo keessi koo gammachuu qaba ture jechuudha. Egaa maaliif akka ta'e hin beeku. Ani dhiphina isheen guyyaa 2 dhiphatteerraa halkan guyyaa tokko guutuu sa'aatii 24 dhiphatteerraa kun egaa isa dhumu dhiphana kana keessaan baati kan jedhu keessi koo gammade gara kutaa opereeshinii galte nagumaan opereeshinii taate daa'imnis nagumaan dhalatee ba'e jechuudha. Egaa erga kutaa sarjarii kana seentanii daa'imti dhalate booddee wanti ta'ee itti fufee wanti jirutu jira. Haalli daa'ima kana booddee fayyumsi daa'ima kanaa fayyumsi kee akkam ture? Ergan da'ee boodas chaalenjii biraatu itti fufee. Ani ergan da'ee booda gara manaatti hin galee turtii achi turuu qabu tureetan gara manaatti na deebisanii. Gaafan gara manaatti deebi'u guyyaa
5 3 booda natti fakkaata waan akkasiidha. Anaan na urgufutti kenna dhukkubaa na urgufaa birda libsiin wayyaan adda addaa yoo narra tuulame malee na ta'uu hin danda'u. Onin beeknu waan ta'eef infekshinii uumeera bakkeerraan fayyaadha garaan koo yeroo laalamu gogeeraa fayyaadha garuu keessaan rakkoo uume qaba jechuudha. Saniin booda gaafa beellamaatti deemuun dirqama waan ta'eef amma beellama sanaatti nan ture utuma na dhukkubu utuma natti dhaga'amu garmalee na dhukkubu chaalenjii sana ciniin nadheema darbeetan gara gaafa beellamaa nan deeme. Gaafa beellamaa sana gaafa hospitaala deemu dhaqee ilaalamee infekshinii uumeera jedhan. Infekshinii uumeera gaafa jedhan kutaan duratti kutaa da'umsaatti na geessan. Na fuudhan jechuudha. Duraan kutaa biraan ture iddoon itti ilaalamu iddoo biraa ture achi na fuudhanii kutaa da'umsaa iddoon dura deetti na geessanii saniin booda achi geessanii nan ciisee gaafa ilaalan infekshinii uumeera waan ta'eef garaan kun hiikamuu qabaadha. Ani qoricha fudhadhee yookiin immoo marfee wayiitiin fudhadhee waan an fayyu natti fakkaate malee deebi'ee garaan kun hiikamaa takkaafuu sammuu kottu iyyaanne jechuudha. Waan hiikamu natti fakkaanne. Saniin booda isaan meeshaa biti waan barbaachisu biti bakka garaan ishee hiikama jedhanii daa'ima. Ammas deebi'anii sarjarii gara biraa baqaqsanii yaaluuf. Gara biraa ammas na hiikan jechuudha. Gaafa na hiikuuf jedhan meeshaa barbaachisu jira meeshaa sana bibbitii ittiin jedhan isaan. Amma inni meeshaa kana bibbitee dhufutti yeroo fudhachuun barbaanne sa'aatii naannoo sa'a laaqanaa ture sa'aatiin sun jechuudha. Sa'a laaqanaatii hundumtuu hojjettoonni kaan laaqanaaf hin bahu kaan immoo keessa jijjiiru waan ta'eef dookteroonni sun isaan meeshaa bitedhanii anaan immoo na ciibsanii meeshaa iddoo sana argatan hin beeku na hiikutti kaan. Anaan jechuudha otonni meeshaa barbaachisu sana fideen dhufiin iyyuu na hiikutti kaani. Yeroo na hiikan sanatti lubbuun na ba'u geessi maaliif garaa fayyaatu daganna na hiikamaa jira. Madanzajaan tokko natti hin godhamne waan tokko hin taane akkasitti garaan kun na hiikamaa jira jechuudha. Sanaa booda maaliif na ajjeestu hin jedheen. Obsee gaafa dadhabu maaliif sin godhe afaan isaaniitti jechuudha maaf na ajjeestu hin jedheen afaan koo waan hin dandeenye jechuudha. Jeed bakka xumurteetta xumurameera amma xumurameera jedhan. Yeroo sanatti bananii isuma iyyuu ammas utuu waan tokko naan godhin dhiquutti kaan. Karaa sana jechuudha. Amma madanzajaan kunis waan adda addaa kunis hin godhamne. Utuu hin godhamen ammas na dhiquutti kaan isumaan jira gulukoosii sanatti naqanii si dhiqu gulukoosii sanaan faashaa sanaan na dhiquutti kaan. Ammas lubbuun na ba'uu gadi. Sanaan booda bakka maal naannan dadhabe bakka. Amma utuu nama dhukkuba onnee qabu jiraate dhugaamaaf dubbachuuf sa'aatii sana achumaan hafaa jechuudha. Mee gara obbo Sooressaatti deebina gidduutti yaada keessanii waan ta'eef akkam ture yeroo sana kutaa baqaqsanii yaaluu kana yeroo lammaffaa fi seenaniiru addee Ababaayini maal iddoo sanatti wanti ta'e kun waan addaati sababiin isaa yeroo lammaffaa baqaqsanii yaalamuun kun baay'ee ulfaataadha. Akkam ture chaalenjiin yeroo sana ture? Baay'ee ulfaata ture. Isheen amma uumamaan nama utaalloon qaballee irraa kun dandeenyedha. Garuu akkuma sila kaasee Waaqayyoo yoo waa fidu humna sii kenna. Humna ittiin keessa dabartu sii kenna. Amma isheen xiqqoo utaalloomtu ta'u qabee seerraan kaatuu akkam akka dhukkubsatu natu beeka. Maaliif waa dhukkuba dandamachuun ishee xiqqoodha isheen uumamaan jechuudha. Garuu egaa yeroo opereeshinii taatee sanaa booda hodhamee nagumaan daa'ima keenya qabannee mana keenyatti gallee nagama jennee gallee sanaa booda maaltu ta'e akkuma ammaa guyyaa lamaa booda infekshinii uumeera nu hin beeknu hakiimonni tokko namni beeknu Dr. Amaanuel dhufee manatti olaalu na sodaachise. Guyyaa sadii kamisa manatti gallee jimaata qidaameessa dafinoo sana gaafa wiixataa dhufee galgala na sodaachise. Rukuttaan onnee ishee hidhateera. Ani hin beeku kan. Amma gaafa qabee ilaalu rukuttaan onnee ishee gadi bu'eera. Ani garuu kan ammas sodaachisuu miti boruu fuutee deemuu qabda naan jedhe. Yoo dandeessa ammayyuu akka fuudhee deemu barbaadee ture. Nagaa Waaqayyoon kadhannee bor guyyaa beellamaa ture guyyaa facaasaasa fuunee ganama deemnee akkuma isheen jette infekshinii uumee ture jechuudha. Egaa Waaqayyoo gaa turtii magana gidduutti amma kamisa gallee hanga gaafa facaasaatti peenii guddaa qabdi isheen kan hundumaa keessatti Waaqayyootu ishee gargaara ture malee hamma kana yoo turuu hin qabu namni infekshiniitiin qabamee ture jechuudha.
dafee mana yaalaa deemutu irra ture. Nu waan hin beekneef amma kana ture garuu Waaqayyo immoo nu gargaaree keessa nu dabarse jechuudha. Achitti erga galtee booda akkuma isheen jettee egaa hin baname inni hodhame sun amma hiikame duwwaa ta'e jechuudha. Hin baname jechuun egaa baname waan rakkoo uumu sana isaan baasanii miicuu jalqaban. Gaafa miicamu gaa kan jedhu foon numatu miicama jechuudha. Foon sun gaafa miicamu gaa dhukkubbii guddaa qaba. Dhukkubbii guddaa qaba gaa yeroo ganama guyyaa galgala miicu. Amma wanti kunis inni dhukkuba sana akka obsu taasisu sunis hin kennamne. Amma dura kanaa booda ammaan kennamu sadas. Dura yeroo banamu sana too kennaniifi hadoochuu sana too qoricha hadoochuu sana too kennaniif ta'e yeroo hiikamu dhukkubbiin qabaattu. Sanaa booda erga hiikamee booda amma banameera maaltu ta'a miicuma dabaqqa jechuudha. Sanaa booda gara miicaatti yeroo deemu dhukkubbii baay'ee qabdi. Ganama miicama, guyyaa miicama, galgala miicama. Baay'ee dhukkube bakka sanaa booda. Baay'een amma garmalee yeroon amma yeroo dhiphinaa ta'e jechuudha. Daa'imni as jira, dhukkubbiin as jira, daa'imni hama hodhuu qaba. Rakkoo guddaan yeroo kana gaha kan nu mudate jechuudha. Inni dura amma daa'imnis garaa keessa jira, ishuma tiriit gochuudha, sa'aatii ishee eeggattee marfee insulinii sana sukkaaraan qabdu isa fudhachuudha, ilaalamu cheekii taatii. Dhiiga ishee cheekii taatee waan galmeessitu qabdi guyyaatti yeroo jaa galmeessiti dhiiga fuulte jechuudha. Isaan amma ol ka'ee immoo gadi bu'ee sana safaraa deemu jechuudha. Isaan ofuma ishee ilaalaa deemti meeshaatiin qoricha fudhataa deemtu sana tiriit gochuu ture. Inni garuu da'umsa booda chaalenjiin isaa guddaa ta'e. Daa'ima asii qabuun jira. Egaa dhiira daa'ima akkamitti akka qabu namatti ulfaata. Isheen hin dandeessu taa'uu hin dandeessu. Ciisuu qofaadha dugdaan jechuudha. Sana booda gaan dhiqama yeroo dhiqamu immoo dhukkubbii guddaa qaba. Egaa dhiqattee gaafa dhuftu bakka boo'ichaan dhufti baay'ee ishee dhukkuba jechuudha. Achii booda bakka guyyaa lammaffaa irratti nan dadhabe kanaa booduu jette. Bakka waan gootuun qabdu. Amma guyyaatti si'a sadii kan inni qabu jechaadha. Si'a sadii ture egaa boodarra guyyaa tokko booda ganamaaf galgalaa ta'u jedhanii ganamaaf galgala miicama kan. Ganamaaf galgala kana gaa ji'a tokko guutuu miicame. Ji'a tokko guutuu gaa maaltu ta'a jechuudha inuma miicama madaan kun inuma miicama ofii fayyuu qabaa jedhani gaa. Madaan sun irraa miicama yeroo deemu gaa inni infeektirii ta'e sun irraa haqama foon sun ofiisaa walitti deema gogaa deema jechuudha. Egaa sana hundumaa dhiibbaa guddaatu ture. Sana hundumaa keessatti daa'ima qabanne ji'a tokko mamu hospitaala keessa. Dabalate ji'a tokko. Ji'a tokkoof torbee lama gaa daa'ima maleetti turre. Ammoo ji'a tokko guufi torbee tokko immoo daa'ima qabanneetu jechuudha. Daa'imnis as ishee bukkee ciisaa. Ani immoo ishee wajjin ishee bira taa'aa daa'ima qabaa. Isheen egaa peenii dhukkubbii kana qabachaa harma hamma dandeessu kennaafi. Waanuma aannan kanas kennaafi sanumaan egaa ji'a tokkoof torbee tokko immoo dhiibbaa kana keessa turre jechuudha. Kan hundumaa keessattuu immoo egaa kan Waaqayyo galateeffadhu keessumaa iddoo sanatti dafee fayyaa deeme. Keezii akkasii kan qaban naannoo nama 6-7 kutaa tokkotti galchan isaanii yeroo sana. Kan kee akkamitti ariifatee fayyaa jira jedhu gaa keeman. Kun hundumtuu hojii Waaqayyooti jechuudha gaa kadhannaan humna guddaa qaba waan ta'eef achi keessatti egaa wanti Waaqayyo nuuf gochaa jiru mul'achaa madeemi. Hankee akkamitti dafee fayyaa jira kan jedhu kaasoo keeman jechuudha. Haala gaariin fayyinisaa dhufaa deeme haala sana keessatti egaa dhiibbaa guddaa ture 6-7 tokko kana keessa madaa miicataa 6-7 tokko taa'uun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataa dhugaa dubbachuudhaaf nu as teenyee egaa akkasumatti salphaa waan sana salphaa goonee ilaaluu dandeenya. Isa keessa darbeef garuu baay'ee ba'aa ulfaataa ba'aa guddaadhaani. Sana hundumaa keessatti garuu Waaqayyo sin gargaaree dhugaa dubbachuudhaaf. Mee chaalenjii dhagaa wallaansoo keessatti wantoonni adda addaa yeroo sana namatti dhaga'amantu jira. Yerootti abdiin kutannaa jira. Waaqayyo maaliif na dhiiste yerootti jedhantu jira. Isin yeroo sana maaltu isinitti dhaga'amaa ture wallaansoo sana keessatti? Mee adda baay'eetti deebi'aa. Yerootuma dhugaa dubbachuuf abdii kutannaa illee hin qabu. Galata isaa Waaqayyo eebbifamu. Nan galateeffadha Waaqayyoon.
kan maalin jedhan nan dadhabeedhaan. Maaliif fooni waan ta'eef fooniin dadhabaa. Yeroo madaan sun dhiqamu sanatti baay'ee ulfaataadha. Inni ulfaata. Sana keessatti garuu maalin gochuu eegale seete waan amaleeffadhe waaqayyoon hin kadhadha. Waaqayyoo dursii madaa harkaan naa qabe. Otoo hakimoonni sun na dhiquun eegaleen ati dursii naa qabe. Foon koodha dadhabeera waan ta'eef na argaa jirta waan taateef ani siin hin kumadhu koomee sirraan qabu. Garuu madaa koo kana dursii harkaan naa qabe akkanatti nu ulfaanne yeroo isaan namni san akkana dhukkubne harkaan naa qabe dursii jedhe waaqayyoon kadhachuutti ga'e. Gaafaan kottee sana keessa gadi baasu dursa waaqayyotti gungumaan naqee kutaa dhiqannaa sana gala jechuudha. Sanaa booda naa salphachaa dhufe. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Waaqayyo dhuguma harka isaarra kaa'eetu madaa koo sana harka isaatiin qabeetu dhiqamaa ture. Yeroo ulfaataan sun yeroo nan dadhabe jedhu sana waaqayyo dhagayeera. Sana keessatti waaqayyo harkaan qabeetu madaa sun akka dhiqamu godhe. Dandeettii naa laate. Humna naa ta'e waaqayyotu jechuudha. Ani humna kun otoo hin taane dandeettii kun otoo hin taane baay'ee ulfaataadha. Yeroon itti bu'aa ba'utu jira ture. Jalqaba gara jalqabaa bu'aan ba'a maaliif akkasitti yeroo isaan waanidha faashaa sattiin dhiqan sana gozii sana akkatti riganii miichan akka bakka nama dhukkubu anaaf waaqa qofaatu wal beekaa. Sana keessatti waaqayyoon na gargaare malee hin dandeettii koo miti. Chaalenjii mana gahu keessatti waaqayyoon na wajjin ture. Sanaan hin geenye diinuu waa meeqa godha waan ta'eef jechuudha. Waa meeqa raawwateera waaqayyo garuu harka isaa gidduu galee. Irra guddeessa kadhatanaaf ta'etu na jabeesse. Yeroo baay'ee naa kadhatama namoonni hedduu waa'ee koof irra guddeessa anarra namoota bakkee jiran ta'uu kutateera waa'ee koof jechuudha. Maatiin koo yoo silkii eeguu yoom duute nutti bilbiluudhaan jechuudha. Maaliif sodaatanii yeroo ulfaataa waan ta'eef haalli isaa. Sana keessatti waaqayyo garuu du'a koo hambisee na jiraachiseera. Ulfaataadha haa ta'u haala ulfaataa sana keessa akkan darbu waaqayyo fedhee ta'a. Akkan isatti jabaadhuuf ta'a. Maaliif amantii koo akkan itti jabeeffadhu akkan waaqayyo gochuun isanii duraan dhagaa ture sana akkan ilaaluuf ta'uu danda'a waaqayyo kan godhe waan ta'eef sana hundumaa keessatti sanachi ciisee dhiqachaa ture sana keessatti waaqayyoon kadhachaan ture na gargaaree hin beekan. Akka inni raanfadhu na godhe waaqayyo. Dhukkuma boboo sana iyyuu akka inni raanfadhu akka inni yaadanne amma na godhettidhaan kan na ciisee dhiqachaa ture jechuudha. Sarjarii inni jalqabaa kun yeroo itti raawwate haala dhiqachuu kana keessatti maaltu ta'e isiniin qormaata kana keessatti maal abdii godhattanii sana booddee akkamittiin keessa dabartaniin sana booddee wanti itti fufee jira mee obbo Sooressaatti dabara. Galatoomee sarjarii booda gaama akkuma salaksii kaasee daa'ima qabannee achi taa'uun baay'ee ulfaataadha. Daa'ima immoo kan qabu ta'e dubartoota malee dhiirri akkuma daa'ima qabuun baay'ee ulfaata. Garuu rakkinni waan baay'ee nama barsiisa. Ani daa'ima lamaan yeroo guddisnu firatu nu guddise hojjettuunis ni jirti firoonnis nu guddisanii turan. Daa'ima isa sadaffaa garuu baachuu irratti shaakaluu jalqabee jechuudha. Daa'ima qabattee harma tuuttoo kennuuf hin jira. Daa'ima kana sossobuu hin jira. Yoo isheen ofirra teessee hin dhukkubaa. Fira taa'uu hin dandeessu. Dugdaan ciisti. Cinaachaan ciisuu hin dandeessu. Sana hundumaa keessatti immoo egaa waaqayyo ani akkamitti akka keessa nu dabarsee naan galomma yeroon taa'ee yaadu. Hin beeku akkamitti akka keessa darbine namatti garuu baay'ee ulfaata. Nama isaa bakkee ta'a. Haa ofii akkamitti amma kana turtan amma ji'aaf torbee lama fayyaatti yaalsisuun jira. Ji'aaf torbee tokko erga dhukkubsatteeti immoo daa'ima yaalsisuun jira. Gara biraanis kan itti fufu jira. Kana hundumaa kana keessatti gaamma haala kamiin akka keessa dabarre guyyaa namni yeroo lakkaa'u guddaa fakkaata nun garuu waaqayyotu nu jabeesse. Waaqayyotu harka keenya qabee nu dabarse. Daa'ima manatti dhiisneetu kan hundumaa kan teenyu daa'ima kana ji'a lamaa fi torbee lamaa ol daa'ima keenya wajjin bulee hin beeku. Guyyaa dilbataa dhufanii nu ilaalu boodarra immoo dhufanii hin beekan. Ji'a tokkoof torbee tokko ijaadha isaanii hin argine. Rakkina keessa jirti daa'imoonni kun jechuudha. Naa hin dhufee naannee kutaan sun iddoo mana infeeshiniiti. Daa'imoonni waan garaa qaqqabu waan ta'eef hin dhufeenaa jenne ani darbee dhaqee ilaalee deebi'a. Ulfaataa ture. Nama isa ciisutti maan jedhu garuu isa dhukkubsachiisutti baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata. Ani amma daa'imni inni lammaffaa maannaan jedhe
abbaa boruun dhuftu taanaan ati abbaa koo miti naan jedhe. Ijoolleen warri kaan immoo chaalenjii guddaa uumuu danda'u. Haala keessa jirru ijoolleen hin beekanii. Ani yeroo sana abdii nama kutachiisa garuu waaqayyo immoo abdii nutti tola. Daa'imni illee ani maaltu afaan isaanii keessa kaayis hin beeku. Mucaan kun ganaa waggaa 5 wayii ammaree waggaa 6 fixa. Boruun dhuftu taanaan ati abbaa koo miti. Egaa inni jaalala nuuf qaburraa kan ka'een kana dubbatu. Hammam dhiibbaa keessa daa'imoonni keenya galanii garuu waaqayyo kan hundumaa keessatti isaanis kan sidhummoo fayyaa isaanii naga eegee fi nuunis bakka jirrutti guyyaa tokko naan mataan sonaan dhukkubiin hospitaala sana keessa 3 wayii yeroo turu sana mataa dhukkubbii tokko ton qabaatiin waaqayyo harka isaa irra baatee yeroo keessa nu dabarsee jechuudha. Malee baay'ee ulfaataa ture. Halkan daa'imni bo'uu danda'a garuu waaqayyo immoo daa'ima amala qabnu kenne. Ani immoo amalaan daa'ima boossuun jaaladhu. Daa'ima tiriitii gochuun jaaladhu. Ammaa kanallee. Garuu daa'ima amala qabu, daa'ima rafu nuu kenne waaqayyo irra 6-7 kana yeroo achi hospitaala sana keessa ciisu hin rafa. Yoo beela qofa hin kaa'an bu'aa. Harma isaa laadnaa fi aannan isaa dhugee hin rafa jechuudha. Kan hundumaa keessatti egaa waaqayyo nu gargaaree kadhannaanis humna guddaa qaba. Akkuma silaa kaasee kadhannaatiin namoonni nu bukkee dhaabbachaa turanii kadhannaatiin namoonni dhufanii achitti nuuf kadhatu waldaan akka waldaatti nuuf kadhatu gareen akka gareetti nuuf namni dhuunfaan akka nama dhuunfaatti waldaan adventistii waldaan qabbannaa guutummaan kadhannaa keenya kadhannaa isaanii keessatti akka mana isaaniitti kadhannaatiin hojiiwwan garaa garaatiin nu cina dhaabbachaa turan jechuudha. Kan hundumaa kan nu dabarsinuun kadhannaadha. Guyyaa ji'a tokko teenye akka wanta torbee tokko teenye jettee nutti hin fakkaatiin kan akka nu dabarsinu nu godhe humna waaqayyooti jechuudha. Ayyaana waaqayyo sii kennuutiin malee kana keessa darbuun baay'ee ulfaataa turenna. Kana keessatti haala kanaan waaqayyo nu gargaaree nu dabarsee jechuudha. Baqaqsanii yaaluu kana keessatti yeroo amma akkasittiin dhiqan kana fayyoomannaan galtan immoo akkamidha ji'a 2 guutuu akkamittiin achi turtanire? Amma gaadhuma irratti akkuma sila kaasee ji'a tokkoof torbee tokko gaafa ta'u fayyinni egaa dabalaa deema. Madaanii suni boolli sun guutaa deema. Boolli guutaa deemee walitti dhufaa waan guyyaa guyyaatti yeroo irraa miicaan walitti dhufaa akkatti fayyaa jedhan. Erga fayyee ji'aaf torbee tokkotti hin gaha kanaa booda fayyeera haa hodhamu jedhan. Walitti hodhuu qaban egaa ammoo wanti kosiin garaa garaa galee wanti xuriin garaa garaa galee akka miinee fi walitti hodhamuu qabaa jedhan. Hammi fayyeera gidduutti immoo wanti hafteettu turte. Yeroo muraasas wanti takka eegamee gaarii ture haa hodhamu kan gaha kanaa booda ji'aaf torbee tokko teesseetti jedhanii namoonni ishee dura immoo dhufanillee guyyaama sana waliin hodhaman jechuudha. Fayyinni egaa kanumaan sila sii kaase waaqayyo gaa madaa ishee ufuma harka samaatiin fayyisaa deeme jechuudha. Kan ishee dura torbee tokko ishee dura guyyaa 5-6 turan. Kan ishee nama guyyaa 37 turte guyyaa 40 meeqa kan turan jiru jechuudha ishee wajjiniin. Garuu ishuma wajjin fayyee kan ishee fayyiteetti jedhanii wanta hodhanii sanaa booda immoo buldee isaa gara manaatti deebinee galle jechuudha. Booda ammas lammaffaa gaamamuu maaltu ta'e ammas erga manatti galtee egaa karaa biraa immoo amma guutummaan guutuu hin taane muraasni ammas infeeshinichi sun ammas dabalata infekshinii jira. Ammas deebinee manatti galle guyyaa 2-3 booda ammas infeeshiniin sun mul'ate jechuudha. Kun egaa dabalataan kan ta'aa jiru ji'a 1 fi torban 2 booddee erga yaaliin taasifame booddee jechaadha. Ammas dabalataan. Sanaa booda ammas maaltu ta'e egaa amma immoo deemtee gaafa dhaqxu ammas maal ta'uu qabatanii ishee marra jirtu bakkuma banamte sana amma ofuma isaa baname iddoo muraasni jechuudha. Kirriin itti hodhamee ture suni hin hiikame. Kirriin lamaan tokko gaafa hiikamu miicuutti kan iddoo ishee sana miicina jedhanii. Amma immoo manaa deddeebi'utti kaate. Kanaa booda hin ciibsinu dana jedhanii manaa deddeebi'iiti miicadhu yookaan xeenaa dhaabaa naannoo keetti jirutti sii barreessina jedhanii. Kanarra immoo asuma jalqabee wayyaa seenaa ishees kan beekan
haala isheen keessa darbite kan beekan wayya jennee achumatti ji'a tokko immoo manaa deddeebisa jechuudha. Ganama deemti miiccattee dhufti ganama guyyaatti tokko ganama qofa miiccatte jechuudha. Otuma akkas jedhamu egaa kirriin sun ammas banamaa deeme jechuudha. Guutummaan isaa banamee ammas miicaa torbee tokko erga miicanii afuma isaa gogee mammoo jechuudha. Madaan sun guutee egaa hin gogee kanaa booda ji'a tokko erga miicanii booda gogeera kanaa booda rakkoon hin jiru jedhanii manatti deebinee jechuudha. Mana taa'utti kaatee jechuudha. Sana keessatti egaa ammas guutummaan guutuutti madaan sun hin qorre egaa manatti fuma keenya bishaan buluqsiutiin wantoota garaagaraa gochuutiin booda ragaa namoorraas waa tokko dhagu ashabootiin illee miicuutiin kaanee maal ta'e jechuudha. Madaan sun egaa amma gara fayyootti deebi'e jechuudha. Baay'ee waan addaati. Adda babaa'ee sana booddee egaa wallaansoo isin keessa dabartan baay'ee ulfaataadha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf isin gaafachuun natti ulfaataa haaraani. Chaalenjii sana keessatti waaqayyoon akkamittiin galateeffachaan ture waan jettaniif namni tokko maaluma waaqayyo ani badii namti koo maaliin balleesse kan rakkinni kun hundinuu natti dhufe maaliif jedhanii yerootti isaanii komii waaqayyo irratti kaasantu jira. An garuu galateeffachaan ture jettanii mee akkam ture sana keessatti waaqayyoon galateeffachuun kadhannaan namoonni gochaa turan maal fakkaata? Dubbachuuf ulfaataa ture. Haala ulfaataa sana keessatti immoo kan si dandeessisu waaqayyoodha. Dhugaadha. Ani amma harka waaqayyoo keessa jira. Waaqayyootti gungumee waan na fiduu hin qabu. Waaqayyo maaf kana na goote maaf kana irratti raawwatte waan jedhe deebiin argadha. Dhugaadha. Waaqayyoon himachuu qofa ta'an ta'e sanarra immoo waaqayyoon galateeffachuutu caala. Galata waan baay'eetu mo'ama waan ta'eef. Diinni silas akkan waaqayyo irratti gungumu ture. Utuun gungume diinni hin gammaddi. Lola jalqaba kan irratti banne ishee waan ta'eef isheen hin gammaddi. Yoo nama waaqayyo irratti gungume kunoo karaan argadhe miti akka ishee waaqayyo irratti gungumtu godhe jedheetu hin gammada seetan. Hin gammachiisu seetan. Maaliif waaqayyo koo galateeffachuun qaba? Isaan na uume dhaqna koo kan isatu beeka. Harka isaatiin uumame waan ta'eef. Na fayyises kan isaa yoon jiraadhes yoon du'es kan isaa ta'e irratti gungume maalum fida waaqayyo irratti isa jedhuudhaan waaqayyoon galateeffachaa ture. Inni guddaan akkan jabaadhus kan godhe kadhata. Jabina kan naa ta'e waaqayyoodha. Kana biratti namoonni hedduu namatti dhaabbatanii naa kadhachaa kan turan hedduudha. Keessumatti waldaan qabbannaa hanka nyaata baatanii na jajjabeessuu dhufan achitti naa kadhatanii yeroo hunda dhufanii naa kadhatu nan nuffine waaqayyo isaan na eebbisu dhufanii naa kadhatu yeroo argatanitti fiigee dhufanii naa kadhatu. Asitti naa kadhatu gareerra akkuma inni jedhee haala adda addaan kadhannaa cimaatu ture waa'ee godhaaf. Maaliif haala sodaachisaa keessan ture waan ta'eef. Isa jalqabaaf fayyee jedhee galee yeroo lammaffaa immoo sodaa guddaadha iyyuu. Jalqaba achitti dhiqachaa ture fayyee jedhamee hodhamee gaafa galuu ammas deebiin feeshinii uume yeroo garaan qubana ammas lammaffaa rakkoodha. Isaan hakiimonni kan jiran akkasumatti akka hodhamee jirutti miicamu jedhan waliigalasaa jechuudha. Utuma miicanii immoo sinumaayyuu gararraadhaan garaa koorraa wanti cite waan jiru gototanii hodhine isa miicamaa ture sana irratti hodhanii gototanii isa dhiqamaa ture sana irratti hodhanii deebisanii garaa kosa godaa gototanii jechuudha gogaa gochuudha. Inni sun achitti infekshinii uume maal gochuu qabama banamuu qabamas bakka utuma dhiqanii ofii ciccitutti ka'e hin banani garaa koo ammas deebisanii bananii miicuutti ka'an bakka isa ammas lammaffaa jechuudha. Marsaa lammaffaa dhiqamuun eegalee ji'a tokkoof pilaastariin garaa qabattee deemtee dhiqachuun akkam akka ulfaatu. Kana biratti ganama makiinaan jira kan waajjira waaqayyo isaan eebbisu shufeeriin inni isaaf ooftu achi nageessitee baay'ee natti dadhabaa turte haati koo baatiriin jedhamti. Baay'ee isheetu nu danda'e geessitee achitti na buufti an achitti dhiqadhamamoo taaksiidhaan. Wanta dindaganne keessa san mana deddeebi'ee dhiqadhu keessatti guyyaa tokko kiiloo 6 gahitan deemuu dadhabe. Achi ispaaltiirra akkas ce'uun natti ulfaate garaan koo banaadha na dhukkuba pilaasteriin qabamee jira achi ce'ee dirqaman taaksii qabachuu qaba. Karaa macee akkas ceetan taaksii qabachuu yeroo natti ulfaatetu ture jechuudha. Sana keessatti yaa waaqayyo galata keenya jedhe malee waaqayyo maaf kana na goote jedhe. Galataan immoo na faayidaan argadhe malee wanti natti badii hin jiru. Maaliif du'an oolee waan ta'eef. Diinni kan isheen akeekti akkan du'uuf
Lammata anis badee daa'imni koo akka baduuf ture. Waaqayyo garuu giddu galummaa isaatiin gidduu seeneetu kan hundumaa na oolche jechuudha. Waaqayyo haa galateeffamu. Galata isaa fudhatu. Ameen. Waaqayyo guddisni galateeffannaa. Egaa yeroon keenya kana caalaa nu deemsisu waan ta'eef mee egaa namoonni baay'ee rakkoo garaa garaa keessa kan jirantu jiru akka keessan kana. Rakkoon keessan dhugaa dubbachuuf almost ji'a 3 wayitiif rakkoo baay'ee dabarsitanii daa'ima sadaffaa kan argachuudhaaf hamma garaan nama baqaqfame kun ji'a 2 banaa ta'ee keessi isaa dhiqamuun isaa baay'ee ulfaataadha. Sana hundumaa keessatti Waaqayyo isin gargaareera. Namoonni rakkoo adda addaa akka keessan keessii akka keessanii kana qabaatan jiraachuu malu. Akkasumallee ammallee siree isaanii irra ciisanii yoomi kan koo furmaanni yaa Waaqayyo jedhanii kan Waaqayyoon kadhatan jiraachuu malu. Namoota kanaaf mee bosooressa dhaamsa isin dabarsitan yoo jiraate carraan isiniif kenna. Galatoomii dhaamsi ani namootaaf qabu Waaqayyo danda'aadha. Gaafa qorumsi tokko isinitti namatti dhufu humna ittiin keessa dabarsan Waaqa namaaf kenna. Ani kana ija kootiin arge jechuudha. Yoo boqonnaa 42 lakkoofsa 5 yoon dogoggoraa baadhee maal jedhe yoo argamuulee dhageen ture amma garuu ija kootiin arge. Waaqayyoon ija keenyaan argine gargaarsi isaa gocha isaa harka isaa ija keenyaan argine durri akkasitti nama fayyisee egaa fayyisaadha Waaqayyo kan jedhu ture kan beeknu. Garuu daa'ima keenya sadaffaa irratti Waaqayyoon ija keenyaan argine. Kanaaf namoonni dhibee garaa garaatiin qaban Waaqayyo fayyisaadha jedhanii amanuu irra jiraata jechuudha. Waaqayyo immoo fayyisa. Amantii qabaachuu, abdii kutachuu dhiisuu, Waaqayyoon galateeffachuudha jechuudha kan nurra jiraata. Yoo Waaqayyoon galateeffanne yoo abdii kutachuudha baanne Waaqayyo immoo nama fayyisa. Qorumsa dhufu keessas immoo Waaqayyo nama dabarsa. Kallattii garaa garaatiin qorumsi namatti dhufuu danda'a. Seexanni immoo yeroo hundumaa nagaa dhabuu keenya barbaaddi. Nagaa akka nun qabaanne barbaada. San hundumaa keessatti immoo Waaqni Waaqa nagaa immoo nama bukkee dhaabbatee nama dabarsuu danda'a waan ta'eef abdii kutachuun barbaachisu haala kamiyyuu keessatti. Waaqayyo ta'uun beekiin jireenya kee irratti wanti ta'u hin jiru. Waaqayyo beeka wanta ta'u hundumaa. Yeroo dhufu immoo eessaan karaa kamiin immoo keessa baasa kan jedhu immoo karaa keessa nu dabarsuu danda'u immoo karaa qaba waan ta'eef maali ati waa'ee koon beektu jennee Waaqayyo irratti gungumuu hin qabnu. Waaqayyo karaa qaba waan ta'eef jechuudha. Otoo hin beekiin jireenya keenya irratti homti hin ta'u. Otuma inni beeku immoo wanta ta'u immoo Waaqayyo immoo keessa nu dabarsa waan ta'eef obsaan gara Waaqayyootti dhiyaachuu. Warri dhukkubsatanii jiranis Waaqayyo na fayyisa jedhanii amanannaa isaanii cimsanii Waaqayyootti amanannaa isaanii godhachuutu barbaachisaa kan jedhu dhaamsa qaba. Waaqayyo sana eebbisu mee adde Ababaatii fi gaaffiin dhiyeessuu dhumarratti amma fayyaa keessan gaarii amma hundinuu iddoo qabateera jechaadha. Daa'imtis nagaadha jechaadha. Waaqayyoof galannaa ta'u isinis mee dhaamsa daawwattoota keenyaaf dabarsitan yoo jiraate. Taksii tokko waan dubbisee. Tole. Qorontos lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 4 irraa akkas jedha. Jajjabina isaa Waaqayyo biraa arganne sanaan nuyi immoo rakkina attamii keessatti iyyuu warra kaan akka jajjabeessinuuf inni rakkina keenya hundumaa keessatti nu jajjabeessaadha. Rakkina kam keessatti iyyuu Waaqayyo jajjabeessaadha gargaaraadhas. Uniin kan nu gargaare kan nu jajjabeesse Waaqayyodha. Isatu cina keenya dhaabbate. Isatu anatu siif jira annaan jedhe isadha. Yeroo abdii kutadhuttis yooni rakkadhe sanattis Waaqayyotu cina koo ture. Isinis abdiin kutatinaan jedhan. Waaqayyo fayyisaadha. Waaqayyo irratti immoo gungumuun barbaachisu. Waaqayyo irratti gungumnee isa deemna. Iddoo dhaqnu hin qabnu. Isa qofa qabna waan ta'eef isumatti bu'uutu nu baasa. Na gargaara. Erga wanti kun natti dhufe galata kee. Akkanittiin danda'ee darbuuf immoo ati na gargaari. Yoo ati na gargaarte nan tarkaanfadha nan ji'a. Wanti utuu ati hin beekin irratti ta'ee hin jiru. Nama kam irratti wanti ta'u utuu Waaqayyoon hin beekin wanti ta'ee hin jiru. Sana hubatanii jajjabina godhatanii fayyisaadha Waaqayyo gara Waaqayyo akka ilaalanii dhaamaafan warra dhaggeeffataniif jechuudha. Waaqayyoon fayyisaa ofirratti hin arge.
An nama biraa irratti argee dhugaa waan jiru ofii koo irratti arge waan ta'eef Waaqayyo fayyisuuf aangoo qaba. Humna qaba. Namni isatti hirkate namni isatti fulaate immoo hin salphatu. Hin salphatu dhugaara. Waaqayyo sana eebbisu guddaa eebbifamaa. Egaa Waaqayyo ijoollee sadiin isin eebbiseera. Wallaansoo isin keessa dabarsitan immoo kiristaanni ibidda keessa darbee qorama. Warqee sirrii ta'uun isaatti mirkanaa'a jechaadha. Kuni akkuma isin jettan Waaqayyo karoora isaa keessatti wanta inni qabe namoonni keessa qoramanii darban dhugumaan kiristaana sirrii ta'uun isaanii keessatti ilaalamu yerootti namarra qaqqabutu jira jechaadhaani. Kana hundumaa keessatti immoo Waaqayyo isin gargaareera. Isinis immoo kanaaf ragaadha. Kanaaf Waaqayyoon guddisnee galateeffannaa guddaa eebbifamaa. Waan bal'aadha kan isin nuuf kaastanii daawwattoonni keenyas waan baay'ee barataniiru. Guddaa eebbifamaa jennaa gaa akkasuma obbo Sooressaan illee tajaajila keessanis akkasuma itti fufaa yeroo biraallee sagantaa Hope Chaanaaliitiin deebitanii nu tajaajiltu isiniin jechuu jaallanna jechaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota sagantaa Hope Channel Itoophiyaa qorumsa keessatti Waaqayyo akkamitti akka inni nama gargaaru argineerra. Egaa isinis maal keessa akka isin jirtan Waaqayyotu beeka. Bakka isin jirtanitti abdiin kutatina Waaqayyo isin gargaara. Abdii keessan isa godhadhaa. Inni iddoo namni kufetti kan nama jabeessu, iddoo namni baqqaa kan koo raawwateera jedhutti ani jira jedhee Waaqayyo yerootti inni mul'atu kunoo jireenya kiristaanotaarraa argineerra. Kanaaf Kiristoos irra godhadhaa abdii keessan. Hamma xumuraatti isaaf amanamaa Waaqayyo immoo isin gargaara. Egaa sagantaa keenya sumarratti xumurra. Daawwattoota keenya torban immoo keessummaa gara biraa akkasuma jiruuf jireenya keessatti wallaansoo isaan dabarsaniin qabannee isiniif dhiyaanna. Nagaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkasuma jaalalli Waaqayyoof tokkummaan Hafuura Qulqulluu hunduma keessan waliin haa ta'u. Nagaan nuuf tura. Malaalli narkaa kee keessaa humna uumamaa to'ataa yerootti waan haaraa gootu maaltu shakkisii komataa gaara Qarmeloos irratti ibidda bishaan mo'atee ataala mijeessinaanii leenci nama firoonfatee waraansa baay'ee miidhamne fakkaannus nama abaarsaa qormaata keessatti argina harka isaa gargaarsa utuudhuma sitti yaadnu turuun kee garuu madhaafi callisuun keeyyuu deebiidhaan si eega waan hundumaafi. Alaazar michuun keessuni yeroo du'uudhaaf wargame callisuun geggeessiteetta tuutaa gara keetti ergame yoo si waaman callisuun kee fakkaatus garaa jabinaa awwaan tokko hubadheera turtee dhufuu kee tulfinaa waraansa baay'ee miidhamne fakkaannus nama abaarsaa qormaata keessatti argina harka isaa gargaarsa utuudhuma sitti yaadnu turuun kee garuu madhaafi callisuun keeyyuu
hundumaafi. Dirree durarraa jajjanii warri falmanii eenyummaa kee boollaa biddaatuun seeninii fedhaaniiru gargaarsa kee ati garuu yeroo sanatti daftee deebii laachuu dhiftee ibiddaan bashannansiisa namoota ajaa'ibsiiftee waraansa baay'ee miidhamne fakkaannus nama abaarsan qormaata keessatti argina harka kee isa gargaarsa utuu dhuma sitti yaadnu turuun kee garuu maadhaafi callisuun keeyyuu deebiidhaaf eega waan hundumaafi. Malakee bareeraa akkaati gattee nun dhiifne addunyaa wantoota kanaas takkaati nun abdachiifne warqeen akkamiin beekamaa ibidda seenuu maleessaa bu'aa baay'inaarraa kuni wanta caaluuf nu qopheessa hojiin kee ajaa'ibumaan dhaalootarraa jeeffatamaan yoo feetes balballi hundumtuu furtuu tokkoon siif banamaan madaan harka kee yaadames godaannis isaa mul'atuun karaan kee gumaaf keetila akkamiin sitti abdii kutuu. jiraachuufi garaan koo hin dandeenye siitaanii yedhaa abbanaaf dhagahii waammaata koo isaan bulee ka'ee sitti boo'u naaf ta'ii deebii koo naaf ta'ii deebii koo. Tujiru imimmaan konkorsita jireenyi koo sirkanaaf aturu.
jireenya koo naaf bariisiftaan sin eegaa. Akka kanatti hin hafuuran beekaa. Dukkana jireenya koo naaf bariisiftaan sin eegaa. Naaf bariisiftaan sin eegaa. Darsakee barbaade boolla du'aa kan na teessisu. Harka koo sitti qabee daamummaa koo akka naaf bantu. Garaanatti hin jabaattu naan beekaa takka namaa miti. Ilaalchi kee addaanaaf na birmataa yeroo si waammadheetti. Anoo abdiin kutuu si biraa faallutu jiru. Imimmaan konkolsita jireenyi koo si hirkanaafatu. Akka kanatti hin hafuuran beekaa. Dukkana jireenya koo naaf bariisiftaan sin eegaa. Akka kanatti hin hafuuran beekaa. Dukkana jireenya koo naaf bariisiftaan sin eegaa. Naaf bariisiftaan sin eegaa. Yeroon bitaaf mirgaan dhabee kan harkanaa qabu. Iji koo yeroo laafee mogoleen koo yeroo nagu. Jabina naaf ta'ee waaqa koo anoo sittaan of kennaa. Milluu kee al takkaatu qorichaan yaadadhu abbaa. Jireenya koo naaf to'adhu. Biyya diina kooti akkaan hin laafneef humna naaf laadhu. Sitta nama namootii koo irreen kee ijoollee kee moo'ichaa. Sitti baqaanne oolu feenaa nuti guyyaa rakkinichaa. Anoo abdiin kutuu si biraa faallutu jiru. Imimmaan konkolsita jireenyi koo si hirkanaafatu. Akka kanatti hin hafuuran beekaa. Dukkana jireenya koo naaf bariisiftaan sin eegaa. Akka kanatti hin hafuuran beekaa. Dukkana jireenya koo naaf bariisiftaan sin eegaa.
Taniru Dosanjiru Wantati kese Nurijani kaba Kambiramiti Nujolle ketu Rakina kaba Negara Kenya Isa juga Namnisi abe Nukuma jua Nutira tira Ambayani